Kabajamtootaaf daawwattoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu jecha anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafaan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa ka obboleettii keenya takkatu jala kanatti maal jettee naa barreessite maaltu si huqqiseedhaan jette jechuudha. Ni amma nan huqqadhe yaa ijoollee mee aga huqqannaa kiyya laaltu meedu yaada koo qofa dhaggeeffattee maal ta'a yaa obboleettii koo. Asumarraan illee namni waan namaan jedhu hin dhabu. Biyya ormaa keessatti jireenyi waa baay'ee nama booti. Kan jiraannu mana haadha fi abbaa keenyaa miti. Kan jiraannu mana ormaa keessadha. Mana ormaa keessa jiraannee waan garaa keenyaa argachuun ni ulfaata. Baay'een keenya namoonni baay'een gaafa ati furdattee jettee yaa sitti tolee jira. Baay'ee furdatteerta sin jedhu. Gaafa immoo huqqattee muka taate sin jedhu. Jireenya addunyaa kanarratti namni waan namaan jedhu hin dhabu jechuudha. Waan barbaade sin jedha jechuudha namni. Garuu jireenya biyya lafaa kanarratti namaaf hangurra kenna yoo jettee jireenya kee koongumallee jijjiiruu hin dandeechu. Waan namni sin jedhu qofa ilaalta yoo ta'e ati akkuma nama dhaggeeffattetti jiraatta waan ta'eef jiruu kee akkamitti akkatti ooftu hin beektu jechuudha. Egaa gara gaafii obboleettii keenyaa kanatti sin deebisa. Obboleettiin keenya maal si huqqise jettee kan na gaafattee fi ani huqqachuu koottis nan gammada. Oon fardadhes nan gammada. Foon immoo alagaadha ni dhufaa ni darba. Ani gaafan biyyaa ba'u akkana hin jiruun ture. Gaafa kam gaafa haadha fi abbaa koo bira jirutti giddeellee ishiin ture. Sa'aatii barbaadeen rafaa, sa'aatii barbaadeen ka'a, sa'aatii barbaadeen nyaadha, sa'aatii barbaadeen dhugaa. Beelofnaani biddee furdaa haadha kootiin nyaadha. Dheebonnaani aannan itittuu hareera. Akkasumas immoo aybii wanti tokko duna nafinan haadha koo biraa fayyadamu. Garuu ergan gaafa biyyaa ba'eetti dilootiin akkasii narraa dhaabbateera. Harka haadha ormaatitti hangale. Haadha ormaatitu sa'aatiin rafuu fi sa'aatiin ka'u herreeddee natti kennite. Sa'aatii sayyoon dabarsee baay'ee naallootti. Lolli ishee immoo keessa koon na cabsa. Isa yaada. Galgala yoo rafu tasa rafeetoo sa'aatiin narra darbinnaa raata jedheen alaarmi eega. Yoo alaarmiin iyyitee dammaqeetan ultaalee ka'a. Hojii madaamittan deema. Hojii madaamii ganama sa'aatii 6tti yoon jalqabe hanga guyyaa keessa sa'aatii 7tti osoo homaan nyaatin sa'aatii 6 jechuun siniyaa galu akka Itoophiyaa sa'a 12 jechuudha. Akka Itoophiyaa ganama keessa sa'a 12tti dalagaa yoo eegalle akka Itoophiyaa sa'aatii 1tti sa'aatii 7tti osoo nyaata hin nyaatin osoo qursii hin nyaatin hojii kanan fixadha jennee osoo dalagaa san duuba deemnu sa'aatii sun nutti ga'a. Hagaammaa qursii nyaanne misaanuu ga'eera. Itoophiyaa keessatti ganama yoo lafaa kaate sa'aatii 2 ta'ee sa'aatii 1 irratti qursii ajaa'ibaa kanatu sii qophaa'a. Buna ajaa'ibaatitu danfa. Qursii kee nyaattee buna kee dhugdee bakka barbaadde deemta. Garuu biyya ormaatitti qursiin kee hojiidha. Qursiin kee dalagaadha. Ani dalagaa sana yaada malee jireenya nyaachuuf yookaan immoo nyaata mana madaamii hojjetadhee nyaachuuf yeroon qabuun ture. Yeroon ani qabu hundi dalagaa ture. Ani kana yaadu waa'ee dalagaati malee waa'ee nyaataa yaadu. Isa kanatu na huqqise giiftii ko. Fooqi 3tu jira. Manni ani hojjedhu yoo nan daka fixe fooqiin ba'a. Yoon kaan fixe kaanittan fiiga. Osoon kana jedhu sa'aatiin narraa kutti. Sa'aatiin riba kootii si akkuma isinitti hime madaamitu naa kenna. Sa'aatii nyaata kootitis madaamitu naa kenna. Gaafan beela'ee too qooqni koo duubatti na darbe waan an nyaadhu san hin argadhu. Waan garaan koo feene waan qalbiin koo feene kanan argadhu. Osoo keechi koo nyaadhu naan hin jedhiin akka hin duune jedhee tanan nyaadha. Mee ijoolleen biyya Arabaa keessa teechanii nyaanni biyya Arabaa isinitti tolee too akka barbaaddanitti nyaattanii jiraattan ni jirtu. Nyaanni biyya Arabaa akka nyaata Itoophiyaa sanii gadi isiniif darbaa. An akka kootti baay'ee na rakkise. Kan nyaata keessaa nyaanni biyya Arabaa garaan koo baruun baay'ee na rakkise. Keessattuu gizee yeroon jalqaba dhufu nyaata wal baruu didee qaamni koo keessi koo nyaata wal baruu didee baay'ee rakkachaa ture. Haa ta'u garuu guyyaan sunis darbee barri sunis darbee har'a geenyee jirra. Ani huqqinna foonititti wanti na gaddisiisu hin jiru. Biyya lafaa kanarratti huqqachuun koo nan gaddisiisu.
Maaliif jennaan foon kan biyyeeti, lubbuun garuu kan waaqati. Lubbuu kiyya boqachiisuu jecha waa baay'ee nan hojjedha. Boru lubbuun koo akka boqattu gaafa addunyaa kanarraa deemte wanta gaarii qofan hojjedha. Foon koo gammachiisu jedhee hojii madaamii dhiisetis asiif achi hin fiigu. Foon koo huqqate jedheetis waaqa koo dhammaarrara. Waaqni erga na uumee haganaan na ga'e kan na huqqises kan na furdisus isuma. Gaafan biyya abbaa kootti galimmoo furdinna bakka kaleessanitti akkan deebus abdiin qaba. Kanaafuu shamarran keenya baay'een huqqanne jettanii sammuu keessa nuuf hin tuqinaa. Sababbiin isaa abdii guddaatu jira. Ijoollee hedduutu biyya kanatti baay'ee huqqatanii baay'ee tokko qacaacanii turan. Gaafa asii galan garuu biyya abbaa isaaniitti ni furdatan. Keessattuu ijoolleen gaa'ila hin ijaarranne ta'ee ijoolleen hin deenye yoo taatan jechuudha. Gaafa asii galtanii asitti mana madaamii keessatti maalan ta'ee huqqadhee gaafan galee namni maal naan jedhin na laata jettanii hin dhiphatina. Sababbiin isaa gaafa galtanii ni furdattu waan ta'eef huqqinni biyya lafaa sinin dhiphisiin qallaalumatti jechuudha. Ijoollee hedduutu asii galanii furdatanii bakka hin yaadneen ga'anii sirriitti jechuudha. Dhugaan sinitti hima. Bakka ani dheennetti ijoollee baay'een arge jechuudha. Siniif galee kanaaf wanna namni sinin jedhu immoo hin ilaallatina. Namni biyya lafaa kanarratti wanti inni sinin jenne hin jiru. Arrabni namaa waan dubbatu hin dhabu waan ta'eef ebeluun kana naan jedha jettaniiti hin dhiphatina. Nama huqqate yoo argan bar dhukkuba qabdi, dhibee qabdi, maaf akkana taate sin jedhu. Dhukkuba hedduudhaan bakka tunimmaa dhimamtuudha sin jechuu danda'u. Ati garuu keessa kee yoo beekte kan namni sin jedhu sanii tuffadhuuti bira darbi. Maaliif jennaan yeroo wanna namni sin jedhu san sammuu kee dhiphista yoo ta'e kan caalu fayyaa jirtu saniin deebiteeti huqqanna keessan irratti dhibee ofitti fiduu dandeecha waan ta'eef. Kanaaf obboleettii kiyya ani asumarraan koomentii keetii irratti miti kanan hin hojjechuu dhufe. Garuu jechi kee waan ajaa'ibeef gola ormaa osoo beektu mana namaa osoo beektu maaltu akka jiru osoo beektu haadha namaa harka doo jiru osoo beektu jecha koomentii akkasisanii namaan barreessitu turte. Warroonni akkasittis yaaddani ani koomentii kee kennan dhaphisu waleen huqqattus furdattus waleedha waan ta'eef jechuudha. Waleen akka waleetitti jiraatti malee akka namni jedheenitti hin jiraattu waan ta'eef ati huqqatte jettee yoo waa'ee kiyya odeessitu ani immoo jiruu kiyyan qofan hojjedha jechuudha. Kanaaf warroonni waa'ee nama laaltanii yaada namni san haasa'u yaada namni sun sinii dabarsu isa sanirratti hojiirra oolchaa malee jecha nama tokko tuquuf jecha hin barreessinaa. Jechi keechan immoo qilleensa fudhatee deema. Ani koomentiin nan dhiphisu jechuudha si jammar. Kana sun jechuu jaaladha obboloota kiyya. Namoonni baay'ee waa'ee uumamaatiin dubbattanii waan namaa uumen kalecha ganni bifa waan itti uumee fi irratti duulame har'a galuu mana yaalaa ciibsitan jechuudha. Arrabni lafeen qabu lafee nama cabsa kan jedhasan ganni irratti arge jechuudha. Akkana sinin jedha ijoollee baay'ee jechoota namaa hin qabatin sinin jechuu jaaladha asumarraani. Ani viidiyoo kiyyaa ganuma dubbachuun sinin dhufe waan hojii turtaniif galatoomaa sinin jecha hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu turtii gaarii sinin